mana keessatti dhaggeeffattoonni keenya yoo mucaan jala dhagna gubaan ol ka'e mee utuu maal godhaniiti gaariidha? Gaaffii gaarii na gaafatte. Amma mudannoo jirratti nu mudate qiyama naannoo magaalaa keetti hojjeta taana. Galgala sa'a sagalitti mucaan qaamisaa hoo'ee haati fidee dhuftee yaa'u soddoma jettu kaatu kas ta'eef jechuudha. Yaa sa'a sanatti rakkisaadha. Ogeessi dadhabaa akka isa qofatu hin ta'in isaanis tiraanspoortii wanta garaagaraa baasanii dhufu. Yaa kun hubannoo dhabuudhaan kan ka'e. Na yaaddoo yaa maatii waan ta'eef hin dhibbatu. Baadiyyaa irratti immoo argita tanaan soddomii sagal tuqaa shan oolte 40 ta'e torban tokko cibsee haallis waan hin miidhagu. Kanaafuu akkan silas hin jedhee fiivar yookiin immoo inni qaama friend yookiin immoo hiriyaa keenya michuu keenya galee gaafa dhibeen tokko gara qaama keenya dhufu isa loluuf kan barbaachisu jechuudha. Baakteeriyaan sun vaayirasii sun qaama keenya akka miineef jechuudha. Kanaafuu yeroo akkamii dhukkubsataan yookiin haadha yookiin maatiin ijoollee fiduu qabaa inni jedhu gaaffii sirriidha jechuudha. Ogeessoti yookiin kan walitti galanii daa'ima ji'a 3 gadi taanaan ho'inni qaamaa jira taanaan seeres ogeessi ilaaluu qaba. Kanaafuu isarratti manatti yaala akkasuma godhan barbaachisu. Mana ogeessaatti geessu maaliif ho'inni qaamaa isaa ol keessa jiru sana baruun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Garuu gaafa ho'ina qaamaa sana ilaalanii tokko termomeetirii manaa fayyadaman jiru sirriitti kaalibireetii ta'edhamu waan ta'an akkasumas immoo mallattoon siila kaasnee jiru ho'ina qaamaa wajjin dabalatee kan ibsu jechuudha. Akkasumas immoo ji'a 3 ol yookiin immoo guyyaa 90 ol kan ta'an immoo yeroo akkamii fiduu kan nuti jiru jalqaba ho'inni qaamaa sun yeroodhaan fakkeenyaaf torban tokko qoricha garaagaraa kan akka paaraastaamoolii akkas laatamee fi gadi hin buune taanaan ilaalchisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo yeroo sun guyyaa 3 torban tokko dabarsinees taanaan garuu dhibeen sun mucaan sun fakkeenyaaf harma kan oolu taanaan harma nootu taanaan nyaata taanaan nyaata fudhachaa hin jiru taanaan bishaan fudhachaa hin jiru taanaan inni fudhate immoo ol deebisa taanaan akkasumas immoo hin dubbata taanaan mataa baay'ee dhukkuba taanaan akkasumas immoo of dhadhabuu riba baay'ee kun jira taanaan ilaalchisuun baay'ee barbaachisa. Mana yaalaatti geessanii dooktaraan ilaalchisuu barbaachisa garuu ho'ina qaamaa qofa ta'ee mucaan hin fiigaa hin taphataa bishaan fudhataa wanta garaagaraa godha taanaan umuriin isaas immoo ji'a 3 yookiin immoo guyyaa 90 ol taanaan manatti tursanii ilaalchisuu wanta manatti immoo gochuu qaban booda irratti isa kaasuudhaaf isas immoo gochuu qabu jechuudha.